Arra tan jirjere takka sin darbanne. Atau di fumuun aku tuan beratin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota anfaal jamaal akkam nagaa fayyaa gaarii jirtu naguma nagaa keessanii baga nagaa taatanii jaalala dhugaatii fi jaalala sobaa wal bira jechaadha. Fakkeenyaaf jaalala dhugaa jechuun namicha amma kanatti bo'u kan argitanii wallahi jaalala akkasii abadan hin jirtu. Maaliif jennaanini yeroo ammaa kana dhiiras ta'e shamaras jaalala kanaa kan qaban yookaan jaalala kanaa kan namaaf dhiyeessan hin jiran jechuun hin danda'ama addunyaa kanarra. Maaliif jennaanini hundumtuu sobaadha, hundumtuu faayidaadhaaf dhiiras ta'e dhalaanis. Kanaafuu ani namichi kun ilaalee wallahi viidiyoo isaa baay'ee garaa na tuqee. Maaliif jennaan onnee nama cabsaa. Haa jiraattu bakkuma feetetti jiraattee bichaa namni si waliin jiraattu suni akka isii hin miineen barbaada jedha. Ammas jecha isiin illee dhiistee akka namichi sun isii hin miine barbaadaa jechaadha. Kana jechuun jaalala dhugaati. Dhiirti billaa yeroo ammaa kana dhiirti akkanatti jaalala kana namaaf qabdu hin jira. Bakka feetetti haa jiraattu akka nagaa naaf jiraattu barbaada. Dhiifama qofarraa barbaada. Ani yeroo sanitti isiin hubanne jedhee yani ani hin beeku wallahi imimmaan isaa kuni of mucoo sanii garuu nama kana abadan eessattuu yoo deemte hin argattu jechaadha. Maaliif jennaanini fakkeenyaaf namitti afaan kaa'u kana laala. Nyaata ol fuudhee yoo isiin haa jettee afaan bantu afaan ofii kaayyatee jechaadha. Jaalalli zabana kanaa kan akkanaati kan jirtu. Kan yeroo fakkeenyaaf ati eeydu jaalala isaaf qoddee isa eeydu inni jaalala sii kennu sanii gara biraa qabatee deemuun jecha. Yookaan immoo fakkeenyaaf si jaalata fakkaatee kan nama biraa jaalatu ani hin beeku wallahi. Jaalalli akka namichi bo'ee fi kuni I don't know jirti nan fakkaatu baay'ee nama ramaree. Maaliif jennaanini yeroo ammaa kana dhiira kophatti illee jechuun hin danda'amu, shamara kophatti illee jechuun hin danda'amu. Sababnis dhiirtis amanamtuun jirti, dhiirti gaariin, shamarris immoo jirti amanamtuun. Garuu keessaa hoo ka jaalala hin beeyne jira. Yeroo ammaa kana jaalalli akka amma namichi kun namaaf qabu kun ni jira jechuun akka lakkoobsati. Yani jaalala qulqulluu jechaadha. Way jaalala kana yani mucayyoon sun wallahi carraan qabdu. An odoo isii ta'ee nama kanatti na jaalatu kana nama kanatti na bo'u kana lubbuu kiyyan baasa malee isa dhiisee deemuu manna lubbuu kiyya baasuu filadhaa jechaadha. Maaliif jennaanini jaalala dhugaa, jaalala bareedduu, jaalala gaarii ta jedhan sanii kunoo isarra jiraa jechaadha. Isatu agarsiise. Ani dhiirti akka laayyootti hin boottu beetanii dhiirti akka laayyootti imimmaan hin buustu. Yoo afaan hin jetteeyyuu imimmaan ija isaaniitirraa hin buustu dhiirti akka laayyootti. Dhiirti imimmaan buuse kuni homa jabduu isa boochisee jechaadha. Kanaafuu jaalala akkanaa kana jaalala mi'ooftuu kana gattee deemuun isii wallahi ani hin beeku. Baay'ee dilii namatti hin ta'u. Jaalala akkanaa jaalala bareedduu nama akkanatti nama jaalatu gatanii irraan tarkaanfatanii yoo deemanii ani hin beeku. Yani milkaa'uun hin danda'amu. Maal jennaan jaalala qulqulluu jaalala dhugaati jechaadha. Namni ofirra dabarsee bakka feete haa jiraattu jedhe dhiifama naa haa gootu ani hin beeku wallahi. Baay'ee nama dhibaa. Ani imimmaan na qabe yoo isa laalu. Maaliif jennaan jaalala kanaa isatti arge beeytanii dhiira biratti diraamaa yookaan misalsala irratti malee jaalala dhugaa akkana hin jiru. Fakkeenyaaf dubartiin tokko dhiira ni jaalatti, haala malee ni jaalatti. Isaan caalaa jaalala beeyti. Tarii yeroo garii bilicilici waan nu shawwadduuf bilicilici sanii sobamuun ni danda'ama. Garuu dhiira dhugaan dubartiidhaaf akkana bootu yeroo jalqabaatiif numa booyanii miidiyaa irratti as ba'anii argitanii garuu akkanatti baay'ee garaa nama nyaata wallahi. Hin jiraa miree keessi kiyyaan hin beeku. Yeroo baay'ee maaliif jennaan dhiirti kijibdutu baay'ate. Fakkeenyaaf dhiirti yeroo ammaa yoo akkanattuu si jaalatte adeemsa keessa ni jijjiiramti. Adeemsa keessa yoo ni jijjiiramti isiniin jedhu kana fakkeenyaaf mallaqaa laaltee yookaan immoo bareeduma kee laaltee yoo si jaalatte taate yoo ati ilmoota kalama sadi dhalte bareeduma sun bakka san taa'ee sin eegu.
yoo kaan fakkeenyaaf shamarri hedduun dabbasaa kana qabdi dabbasaan isaanii dheeraadha yoo deettee yoo mootuu homa fedhe ta'e bakka san bakka gaafa itti heerumtu sanii bakka gaafanti sanii hin ga'u jechaadha gaafa immoo argatte fakkeenyaaf sammuun isillee bakka lamatti hirama akkamitti yoo jettanii tokko uf qabutti yoo ta'e tokko ilma isii qabutti kanaafu yeroo sanii wanti hundi gadi bu'a jechaadha uf tottolchuu jettammoo amalleetiniin mootuu uf qaqqabu akka duraanii wanti hundi hatta biftisi bakka saniin taa'u jechaadha ni jijjiirama yeroo kana maal ta'aree dhiirti isii gatee iddoo biraatti deema jechaadha iddoo biraatti isii gatee deema kun immoo waanuma jiru miidiyaa irratti argaa jiru jechaadha jaalalli mucaan bo'ee kanaa fi jaalala namticha nama biraatiif hin taatu odoo lubbuun jiru jedhee jaartii ajjeese namicha sirbu san eenyusi maqaan isaa Taajuu moo Raajuu Taajuu Shurrubbee fi jaalalli kana Taajuu Shurrubbee fi jaalalli namicha kana sirriitti wal fakkaata jecha Taajuu Shurrubbeen ana dhiistee akka nama biraatti deemteen heerumne akka nama biraa biran dhayne ana malee namni biraa isiin argatini namni biraa isiin laalin jedhee ajjeesee jecha alwaa mucayyoo bareedduu akka jirtu san inni kun immootu ima haajiraattu jedhe ima naa haajiraattu maaliif jennaan laala hamaan akkasii arguun barbaadu dhiirti gariin barii biyyeen isii haa nyaatu jedha yoo argimmoo nin ajjeesaa jedha yaani jaalala wal fakkaata jedhe malee Taajuu Shurrubbee fi inni amalli isaanii wal fakkaatan jenna sitti kan hubadha sababnisi Taajuu Shurrubbeen jaalala keessa taree namni biraa isii fudhachuu mannaa ajjeesuu filadhe jedhee ajjeesee kun immootu bakka feete haa jiraattu yoo bakka feete jiraattillee imanaa haa jiraattu dhiifama naa haa gotu jaalala jechuun kana ka jaalala nama hinaafsisuu wayyoo maal gowwaan tun anuroo jaarsa kanaan argadhe wayyoo wallaahi garaa nama nyaata baay'ee garaa na nyaate kanaafiyyuu yeroo akkanaa kana dhiira akkanaa argachuu jechuun carraadha intala haadhaaf abbaan isii eebbisanitu dhiira akkanaa argataa jechaadha dhiira siif jecha imimmaan buusu imimmaan dhiiraa jechuun bara akka dhiigatitti maaliif jennaan akka laayyootti hin buutu imimmaan dhiiraa akka laayyootti hin buutu jechaadha zabana kana dhiirti maal namarra dalagaa diraamaa namarra dalagaa jira yooti mallaqa qabaatte hanga mallaqa keessirraa fudhatu yooti bareeduma qabaatte hanga bareedni keessirraa fudhatu yooti homa feete ta'ii natsatti akkanatti bilaashatti sittiin kalaa'u dhiirti si jaalatee jechaadha homa faayidaa sirraa argannaan sitti kalaa garuu gaafa faayidaa san sirraa xumure yookaan sirraa geeffate ni deemaa jechaadha kanaafuu amma fakkeenyaaf jaalalli mucicha kanaa fi jaalalli kamuu walitti madaalu maaliif jennaan akkuma feetettiyuu taatu imanaa haa jiraattu argitee akkasiin jiraattu barbaada garuu akkasiin dhiifama isaaf gootu barbaada dhiifama sirraa barbaadaa jechaadha mee kana caala maal barbaaddi dubartiin tokko dhiirarraa maal barbaaddi jaalala kanaa qulqulluu onnee qulqulluudhaan yoo dhiirti tokko onnee qulqulluun si jaalate waan dhiirri qabu sunuu hin qabamaattu si oofe dhiira biraa bira mee ilaali mucattiin suni والله جرّا أبيتي جرّا نقبض وسو جرّا قبضت تاعته دير كنا قتين ديم تمال جنان دير تكنا برو بلتي أفلينا متو نمني أكنت سجالة تكوني لبو أفيت سجالة دبر ثمالي إسابرة هتي همو سنتوك أبدا دير كنا قتني ديموني والله قفينا مرت في ده أنا بيكو مالف جنانني namni hagana nama jaalatu ni jira an jaalala kana drama qofarratti arge maaliif jennaan hin jiru ka dhiirti si jaalata yoo sin ta'e homa tokko sababee gaaf tokko si gatee deemuun isaa homa jiru wallahi gaaf tokko si gatee deemuun isaa hin jiru abadan jechaadha yeroo ammaa kana keessatti yeroo maatii kenna osoo hin ta'in yeroo ammaa kana keessatti yeroo ammaa kana teknooloojiin tolee jira durbi fuulatti diddibattee suuraa maal gootee galtee filtara rakkeettee suuraa kaatee fuulatti diddibattee mataa kana wiigiitti qaxxaltee even mataa dhiisitii qaamesii duubaa kanayyuu dabbaa kanaayyuu wanti artifishaalii bitteetti dirti harma artifishaalii bitteetti dirti naa kan diratee dhiirti wanni miidiyaa irratti kana arge as garagalee jaartii isaa laalu mungkin jaartiin isaa waan inni achirratti argu kana hin qabdu ta'a garuu kuni akkasiin jirtutti si jaalatee si jaalatuu miti isiif hagana ba'u jechuun wallaa mucattiin suni naman taatu dhugaa naman taatu ani baay'ee garaa na nyaate dhiirta akkanallee ni jira na jechisiise dhiirta akkanallee ni jira maaliif jennaanini
yeroo ammaa kana dhiira akkam haga lakkoobsaa ga'utu jaalalaaf iddoo kenna moo boo'uu dhiisi dhiira hamma lakkoobsaa parsantii 100 keessaa yoo guddate parsantii 5 kan jaalalaaf iddoo kennan kun immoo jaalala iddoo osoo hin ta'in faayidaadhaaf iddoo irra kennan faayidaa yoo sirraa faayidaa argatan welcome yoo sirraa faayidaan argatan masalaama خلاص karaan kalabbaa mallikaa baasanii kanaafu meeqa kamtu ijoolleen biyya keessa teettee biyya ormaa deemtee isa nyaachistee isa offiftee isa irratti mallaqa kennitee mallaqa galchitee meeqa kam jechaadha kan lakkoobsan hin himanne yeroo ammaa kana kan nama sobu dhiirti bareedas ta'e fokkatas birri masirraa nyaatuuf keessattuu ijoollee diaspooraa maaliif barbaadanii birri irraa nyaatuuf yoo birri isii irraa fixatanii yoo birri isii irraa geeffatanii akka kolkoleetti achisii darbanii jechaadha kuni tarii wallahi hedduun dhagaillee hedduun argee ammallee wanni qophii jaalalaa moo maal jaalalaa kanarratti nama baay'ee argee nama kanaan argine nama kanatti mimmaan lolaasee viidiyoo isaa guutuu hordofaan isiniin jedha maaliif jennaan nama maraara wallahi namatti dhaga'ama jaalala dhugaa qulqulluuta jedhan sanii kan diraama irratti fakkeessan sanii akkanatti arguun kiyya ani baay'ee wanti na jedhe na gammachiisee rabbiin isaa immoo jaartii gaarii ta inni jaalatu ta isa jaalatu isaaf haa kennu intalli sun tarii isan jaalatu maaliif jennaan yeroo isa jaalatte hanga du'aatti wajjiduuti malee dhiistee hin deemtu jecha bakka feete haa deemtu biyya alaa dhiisii bakka feete haa deemtu hanga lubbuun isii addunyaa kanarra jiru isa dhiistee kabiraatitti hin deemtu jecha dhiirti akkasitti deemu odoo si jaalate kun akkuma kanaatitti obsee si waliin ta'a jecha baddus taatu gaaris taatu fokkattus taatu bareeddus taatu homa feete ta'iiti naafas taatu ballas taatu si waliin turaa jechaadha garuu dhiirti sin jaalanne hoo ati haga feete bareedi ati haga feete toli wallahi si gateetiin kuta abadan si gateetiin kuta maaliif jennaanini faayidicha isaa yoo sirraa argate yookaan immoo yoo sirraa xumurate hin deemaa jechaadha kuni barii yaa miskiina kiyyaa ani maammadoo akkanaan argine hundumti isaaniitu fakkeenyaaf amma kaleessa haati faaxeen boottee ani hamzaan hin jaaladhaa dhugaan jaaladha jettee himatte jedha warri tiktookii qaban tiktookiin qabu dhiyoo sana mootu maal argee birrii wayii kan mormaati Facebook irratti argee story wayii irratti akkasitti ofirraa baastee akkanatti marsitee akka matarraa marsanii wayii gootee marsitee keetti kana jechuun hamzaa ofirraa marsee gatee jedhu jechuun fakkaata I don't know Allahu a'lam baay'ee nama ajaa'ibsiisa kan akkanaatti jira dubartilleen dhiirtilleen akka hamzaa kennatti jira asumatti arsii dhiisee asumatti arsii fuudhee homaa gochuun hin danda'amu kayaa hamza asittiin bareeda garuu hin boonti yaadan deessisu asittiin akka faaxee miti ati faaxeen afaaniin baalagee fakkaatti asittiin tun garuu hayleenyaa fakkaatti hamza rabbisitti erge yaash karakkartu qabdee funyaani gurra lamaan gamaa gamana qabdee siyaa guttustu akka kana siniin jedhaa dhiirti wallaahi baay'ee namatti dhaga'ama garaa na nyaatu shankoora biyya keenya laala asumaanii namni jaalatan immoo asumaan nyaadhaa isin affeeree jira kun immoo obboleessa kiyyaa Abubakar Musaa jedhama shankoora nyaadha akka kanaa kun shankoora akkana fakkaata shankoora biyya keenya abboomsaa arsii arbaa guugu nuti kuni karaa kabiiroo jedhama kabiiroo mawucaa jedhama yochi deemee yaasiru jecha akka kana isiniin jedha rabbiin jaarsa akka mucaa kana akka namicha kana isinii haa kennu akkanatti isin jaalatu kana rabbiin isinii haa kennu wallaahi heerumaniin khalaas jaarsa akkanaati malee jaarsa biraattiin heerumna jettanii surma iyaadina isinitti ta'afu malee maal isinii godhatu abadu akkana isiniin jedha obboleeyyan kabajamuuf jaalatamoo ordoftoota Anfaal Jamaal nuti sagalee itti dhageeffadhaa yoo isinitti tolee laayik sheer sabskiraayib naa godhaa koomentii naa ta'amee isin ani jaalallee akka namicha kana hin jiru jedha addunyaa kanarraa isin immoo ni jira yoo jettanii koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha hundumti keessanuu naa galatoomaa fudhadhaa isin jaalladha isin waliin ture keessatti yoo waa balleessee kan isin mukassitee isiniin jedha laayik dagatina sheer sabskiraayib dagatina warri naa kanaan ta'in jecha galatoomaa
Dende se auso, tu baka mataho, sende sanande.